Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa kun oduuwwan gurguddoo tibbanaa biiroo koominikeeshinii Oromiyaatiin dhiyaatudha. Oduuwwan keenya gurguddoo tibbanaan dhimmoota siyaasa dinagdee fi hawaasummaa kan biyyaa fi kan naannoo qabannee dhiyaanne irraa oduu waliin ana Marshaa Shophaatii nu waliin tura. Bara dhufuu Itoophiyaan yeroo jalqabaatii fi oomisha gaazii gabaaf dhiyeessitii jedhan Dr. Abiy Ahmed dabalanni oduu kanaa akka taanutti qinda'a. Sadarkaa mootummaatti dhaabbilee humna qaban sektiricha irratti akka bobba'an taasisuun Itoophiyaan yeroo jalqabaa fi bara dhufuu oomisha gaazii gabaaf dhiyeessuun ni eegalti jedhan ministeerri muummee federii Dr. Abiy Ahmed. Itoophiyaan biyya kuufama albuudaa hedduu qabdudha. Bara darbee warqeen tooniin 4 alatti kan ergame yoo ta'u bara kana immoo tooniin 37 alatti ergameeras ibsaniiru. Bara dhufuu Itoophiyaan yeroo jalqabaa fi oomisha gaazii gabaaf dhiyeessuu ni eegaltis jedhan. Hojiin oomisha gaazii baasuu marsaan jalqabaa xumurameera. Marsaa lammaffaan itti fufaa jechuunis ibsaniiru. Hojiin oomisha gaazii baasuu mootummaa Chaayinaa waliin kan industirii xaa'oo immoo dhaabbata Aliko Dangote waliin qindoominaan kan hojjetamu ta'uu Dr. Abiy kan dubbatan torban kana keessa. Oduudhuma wal fakkaatuun Itoophiyaan baatii 40 booda ijaarsa warshaa xaa'oo xumuruun oomishanii eegaltii jedhan muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmed. Dabalata oduu kanaa seenaa firdiisaa akka taanutti qindeessiteetti. Ministeerri muummee Federii Dr. Abiy Ahmed walgahii idilee 42ffaa mana maree bakka bu'oota uummataa tibbana geggeeffame irratti argamuun yaadaaf gaaffii miseensota mana marichaarraa ka'aniif ibsaaf deebii kennaniiru. Bu'uuruma kanaan piroojektota misoomaa gurguddoo xiyyeeffannoo mootummaa ta'an irratti ibsa kennan keessaa tokko ijaarsa warshaa xaa'ooti. Mootummaan oomishtummaa seektara qonnaa qixa barbaadamu milkeessuu kan danda'u Itoophiyaan xaa'oo oomishuu yoo galte qofa ta'uu eeran. Haaluma kanaan Itoophiyaan warshaa xaa'oo dhaabbata dhuunfaa waliin ta'uun oomishuuf alduree hunda xumuruun gara hojiitti seenuuf kan jirtu ta'uu ibsuun jalqabuu qofa osoo hin taane baatii 40 booda ijaarsa warshichaa xumuruun oomisha eegaluuf karoorfamee hojjechaa jiraachuu Dr. Abiy Ahmed kan ibsan torban kana keessa. Hojiileen misoomaa garaagaraa kibba Oromiyaatti hojjetamaa jiran pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa fi itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhina damee Oromiyaa obbo Kaffaloo Tafarraan daawwatamaniiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa karoora xiqqii baasuun hojii hojjetamu ariitii qulqullinaa fi baay'inaan hojjechuun fayyadamummaa hawaasa naannichaa mirkaneessuuf hojjechaa jira. Kana galmaan ga'uu fi mootummaa yeroo yeroon deeggarsaa fi hordoffii barbaachisu taasisuun raawwii isaa saffisiisaa jira. Bu'uuruma kanaan pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa fi itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhina damee Oromiyaa obbo Kaffaloo Tafarraa godinaalee kibba Oromiyaa Gujii Lixaa, Gujii Bahaa, Booranaa Bahaa fi Baaleetti hojiilee misoomaa garaagaraa fayyadamummaa uummataa mirkaneessan daawwataa jiru. Daawwannaa kanaanis piroojeektii bishaan dhugaatii, kilaasteroota inisheetii qamadii, sochii caasaalee gandaa, mana murtii aadaa, buufata fayyaa, firmii kompoostii fi kompoostii idilee, buna, qurxummii, mudura, giddugaleessa kilinika eegumsa fayyaa biqiltuu Bulee Horaa fi piroojeektii galma tokkummaa godina Gujii Lixaa daawwataniiru. Nageenya hawaasaa mirkaneessaa piroojeektoota misoomaa eebbisiisnaa jedhan pirezidaantii ittaanaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii. Dabalata oduu kanaa Biraanuu Tarrafaa akka taanutti qindeesseera. Bulchiinsa magaalaa hoolotaa bara baajataa 2017 kanatti piroojeektoota garaagaraa 54 baajata mootummaa fi hirmaannaa uummataa qarshii biiliyoona 2.3 hojjetamaa turan keessaa 43 guyyaa har'aa bakka pirezidaantii itti aanaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii argamanitti eebbifamuun tajaajilaan banaa ta'an. Piroojeektoonni marsaa kanaan eebbifaman kunneen mana barumsaa, bu'uura boruu, giddugala gabaa, bu'aa qonnaa, manneen qusannoo yoo ta'an sirna eebbaa kanarratti kan argaman pirezidaantii itti aanaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii haasaa taasisaniin mootummaan naannoo Oromiyaa dhimmoota ijoo nageenyaa fi misoomaatiif xiyyeeffannoo kennee hojjetaa jiru keessaa magaalli hoolotaa nageenya uummataa eegsisuu keessatti fakkeenyummaa guddaa magaalaa taatuudha kan jedhan torban kana keessa. Naannoo Oromiyaatti bara kana biqiltuun biiliyoona 5 dhaabbiif qophaa'uun dhaabamaa jira. Dabalata oduu kana Abbabaa Ijjataa akka taanutti qindeesseera. Naannoo Oromiyaatti dhaabbiin biqiltuu sagantaa ashaaraa magariisaa waxabajjii 24/2017 ifatti eegalchiifameera. Sagantaa ashaaraa magariisaa bara 2011 irraa kaasee hojiirra ooluu erga eegalee kaasee biqiltuu biliyoona 23.5 ol dhaabamuu danda'uusaa hoogganaan biiroo qonna Oromiyaa obbo Geetuu Gammachuu dubbataniiru. Biqiltuun dhaabamaa jirus kunuunfamuun akka qabatu taasifamuu kan ibsan obbo Geetuun kunis uwwisni bosonaa bara 2011 dhibbeentaa 17 irra ture yeroo ammaa gara dhibbeentaa 29tti ol guddachuu himaniiru. Bu'aawwan qabatamaa ashaaraan magariisaa argamsiise keessaa bishaan lafa jalaa dabaluu, haroowwanii fi lageewwan gogan deebi'uun,
oomishaa fi oomishtummaan dabaluu danda'eera jedhani. Carraa hojii bal'aanis hojii dhabdootaaf uumamuu akka danda'es ibsaniiru. Bara kanas akka naannoo Oromiyaatti waxabajjii 24/2017 irraa kaasee mata duree dhaabuun bayyanachuuf jedhuun dhaabamuun dhaabbiin biqiltuu kan eegalamu ta'uu ibsaniiru. Bara kana biqiltuu biliyoona 5.2 qopheessuuf karoorfamee buufata biqiltuu 28,000 irratti biqilchuun kunuunsa yeroo bonaa taasifamaa tureen biqiltuun biliyoona 5 dhaabbiif qophaa'uusaa danda'eera jedhaniiru. Biqiltuun qophaa'e kunis hawaasa miliyoona 15 ol hirmaachisuun lafa hektaara miliyoona 1.1 ol irratti dhaabuuf karoorfamee hojjetamaa jiraachuu obbo Geetuun ibsaniiru. Milkaa'ina dhaabbii fi kunuunsa biqiltuu hanga ammaatti jiruu fi hawaasni eeggattummaa malee abbummaadhaan tumsa taasisuu isaatiin ta'uu ibsaniiru. Bara kanas haaluma barameen xiqqaa guddaa osoo hin jedhin hawaasichi qooda isaa bahachuu qaban amaniiru. Ijaarsa hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa fi hirmaannaa mallaqaa hangaarsaa lubbuutti waliin xumuraaf geessifne waloon goolamnaa jedhan pirezidaantii itti aanaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii. Dabalanni oduu kana akka ittaanutti dhiyaata. Koomishiniin poolisii Oromiyaa galii hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa walitti qabuu fi waancaa nageenyaa koomishinii poolisii magaalaa Finfinnee irraa simate kilaastera Harargeef dabarsee kenne. Sirni walharkaa fuudhiinsa waancaa nageenya hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa kun bakka pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii, aangoonni mootummaa naannoo fi federaalaa, abbootii gadaa fi hirmaattonni sagantichaa argamanitti magaalaa Finfinnee fi Adaamaatti geggeeffameera. Kantiibaa itti aanaan magaalaa Finfinnee obbo Jaanxiraar Abbaay sagantaa walharkaa fuudhiinsa waancaa nageenya hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa magaalaa Finfinnee taasifame irratti haasaa taasisaniin hirmaannaa kutaalee hawaasaa garaagaraa magaalichaanii birrii biiliyoona 6 ol walitti qabneerra jedhan. Daarektarri olaanaan mana maree hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa Dr. Aragaawii Bari'ee erga ijaarsi isaa eegalee hanga ammaatti guutummaa kutaalee hawaasaa biyyattii irraa birrii biiliyoona 23 ol walitti qabameen ijaarsi isaa dhibbantaa 98 qabxii 9 irra ga'eera jedhan. Koomishiniin poolisii Oromiyaa waancaa nageenya hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa koomishinii magaalaa Finfinnee irraa simateera. Daarektarri olaantuun mana maree hidha haaromsaa guddicha naannoo Oromiyaa Aadde Konjiit Baqqalaa sagantaa simannaa waancaa nageenya hidha haaromsaa guddicha koomishinii poolisii Oromiyaan taasifame irratti haasaa taasisaniin uummanni naannichaa waamicha mootummaa jijjiiramaa dhagahee ga'ee isaa baheera jedhanii hanga ammaatti akka naannoo Oromiyaatti birriin biiliyoona 10 qabxii 2 ol kutaalee hawaasaa garaagaraa irraa walitti qabameera jedhan. Koomishinarri jeneraalaa koomishinii poolisii Oromiyaa Leetanaal Jeneraal Dirribaa Mokonnin saganticha irratti haasaa taasisaniin poolisiin Oromiyaa nageenya biyyaa eegsisuu fi aarsaa kaffalaa milkaa'ina hidha haaromsaafis ga'ee isaanii bahaa jiru jedhan. Waancaan nageenya hidha haaromsaa kunis baatii 2 naannicha turuun kilaasteroota 9 irraa wal duraa duubaan galiin kan walitti qabamu ta'uu Leetanaal Jeneraal Dirribaa Mokonnin himaniiru. Pirezidaantii itti aanaa mootummaa naannoo Oromiyaa fi walitti qabaan mana maree hidha haaromsaa guddicha Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii sagantaa walharkaa fuudhiinsa waancaa hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa magaalaa Adaamaatti raawwate irratti argamuun haasaa taasisaniin galma ga'iinsi hidhichaa kaayyoo 3 nageenya waaraa, misoomaa fi hirmaannaa kan milkeessu ta'uu himanii ijaarsa hirmaannaa maallaqaa hangaarsaa lubbuutti waliin xumuraaf geessifne waloon goolamnaa jedhan. Poolisoonni saganticha irratti argaman tokko tokkos akkuma kaleessaa nageenya tissuun cinatti misoomaafis ga'ee keenya ni baanaa jedhan. Daawwattoota keenya odeeffannoo dabalataa fi fuula yuutuubii biiroo keenyaa sabiskiraayibii godhaa akkasumas fuula feesbuukii, teelegiraamii, tiiktookii fi kallacha Oromiyaa hordofaa isiniin jechaa torban oduuwwan kan biroon hanga deebinutti nagaan nuuf tura.